Ashamaa hordoftoota fi kabajamtoota maatii Boonishaa akkam jirtu nagaa keessaniin nagaa galata waaqayyoo. Egaa torbee kana keessa wantoonni ta'aa jiru baay'ee waan nama gaddisiisu baay'ee laphee nama kan cabsudha. Armeen kun jechuudha ijoollee ishiitti waan kennitu dhabdee jennaan boqqolloo bakka jiru jechuudha boqqolloo muka lama cabsattee ijoollee ishiitti akaayee akaa'uudhaaf haati kun jechuudha waan itti kennitu dhabde dhala ishiitti waan nyaachistu dhabnaani bakka jirtu seentee cabsatte jechuudha. Garuu immoo maaliif cabsattee maaliif jedhee namni kun miidiyaa irratti baasee kushaabbii buusisee maal jedhee ofirra gatteessisee achi deemes deeme jedhee inni jedhu kun dubartuma keessaa gadi baate miti garuu haadhuma akkas gochaa jirtu kanatu da'ee iddoo kanaas ga'e jechuudha. Boqqolloo tortoree baduuf jettee boqqolloo rirmi nyaatuuf jettee boqqolloo tortoree achitti baduuf jettee haadha kana akkasitti kan darartu ati namummaan kee maalidha? Dhugaa waaqa namarraa uumamtee miti? Maal sitti fakkaata yeroo haadha kana akkatti darartu jechuudha. Haati kun rakkina jettee rakkinni bakka baay'ee nama dhaaba jechuudha. Fuula namaa maasii namaa keessa nama dhaaba. Keessaa keessatti warri dhala qabu jechuudha. Gizee ammaa kana waan itti kennu dhabee maasii namaa keessa dhaabbate ijoollee isaatiif jecha. Tarii amma haati kun ijoollee lama qabdi. Ijoollee lamaan kanatti waan kennitu dhabnaani abbaan irratti gatee waan deeme waan itti kennitu dhabnaan maasii namaa keessa dhaabbatte. Boqqolloo muka lama kan ishiin cabsatte garuu baay'ee miti kan ishiin si jalaa fudhattee si miite jechuudha. Boqqolloo muka lamaaf jettee akkasitti haadha kee gadaamessatti si baattee jasa galgaraatti si baattee cannaqamtee si deessi sana akkas kan gootu sun ati sammuun kee nagaadha. Maal jechuudha dhugaa rabbiiti bardurii jechuudha ko namni yoo rakkate rakkina oolchee beela ol baasee dheebuu ol baasee kan ammaa garuu boqqolloo muka takkaaf jedhee addunyaa irratti miidiyaa garaagaraa irratti waan biyya keenyaa argisiisa. Baay'ee nama gaddisiisa waa'een Itoophiyaa jechuudha yeroo tokko achuma keessatti dhalannee achuma keessatti guddanne. Biyya ormaa keessatti amma gaalallu biyya ormaa nagaadha. Kan keenya garuu abaarsa qabna ta'ee hin beeku dhugaa rabbiiti. Ara dhiisa akkasiin godhina dhala namaa. Muka lama koo kumtaala tokko si jalaa fudhattee tos hin miine muka lamaaf jettee akkasitti moo ara waaqayyo siniif haa dhiisu. Hunduma keenya waaqayyo haa dhiisu dhugaa rabbi. Dhugaa waaqa. Baay'ee na gaddisiisa yeroon arge jechuudha. Baay'ee garaan koo na gadde. Qabaadhee homaa gochuuf hin danda'u imimmaan hin buuse. Maaliif hundi keenya dhala of jalaa qabna waan dhalli nama gootu jechuudha. Beeloftee abbaan wadalaarreeti kan jedhan yeroo tokko dhugaa rabbii sirruma. Raammoo ilmaamma fakkeenya fooniyyuu yoo bubbulee raammoo dhala jechuudha. Akka haadhatti abbaan itti dadhabee dhala isaa guddifatu hin jiru. Garuu immoo tokko jira jechuudha. Akka haadhatti bakka haadhaa bu'ee bakka abbaa bu'ee kan guddifatu jira. Tokko immoo kan sammuunsaa furri waaqayyo kennaa isaa kennee jechuudha. Dhala kan irratti gateefaa deemu baay'eedha. Kan immoo rakkina keessatti ishii dhiisee otoo ciniinsifattullee kan gatee deemu jira. Dhiiga keessatti illee kan dhiisee too deemu biraa jira. Maaliif jennaani sammuun isaanii doofa dhugaa rabbii ara waaqayyo siniif haa dhiisu. Ennumti akkanatti dubartoota gidirsaa jirtan kun waaqayyo siniif haa dhiisu dhugaa. Sababa keessaniif lubbuun baate. Sababa keessaniif ijoolleen biyya Arabaa keessatti illee lubbuu obbaas. Sababa keessaniif biyya keessatti illee shamarran keenya akka tasaatti lubbuu ishii baasaa jirti. Jaalala keessa galchitanii waan barbaadan gootanii yeroo ishiin immoo jaalala siniif kennitee gara keessanitti dhuftee ilmoo siniif kennite illee ilmoon kennaa waaqayyooti. Yeroo ishiin illee gadaamessa ishii keessatti firee keessan baatti illee dhiistanii biraa sokkitu. Maaliif kun maal barumsa ta'e jechuudha? Barumsa sinii ta'e waan namaa ta'uu baattani alaalumatti biraa afaa yoo dhala keessan guddisuu hin dandeenye yoo ta'e
nama kana hin rakkisina. Ati akka barbaaddetti fandalaaltee jiraatta jechuudha. Akka barbaaddetti utaaltee jiraatta. Garuu namni kun immoo ilmoo kana wajjin rakkata. Ilmoo kana wajjin boo'a. Amma haati kun jechuudha waan ijoollee ishiitti kennitu dhabnaan maasii namaa seente bee. Waan ijoollee ishiitti laattu dhabnaan ijoolleen kun itti boonyamme maasii namaatti seente. Asiisi ariina as keessatti attee jiraachuu hin dandeessu jedhe. Eessa dhatti? Biyya ishiiti hoo? Iddootti dhalatte hoo? Oromiyaa ta'anii bakka kamiyyuu yoo taane koo handhuurri keenya Itoophiyaadha jedhama malee achi eessaa dhufte jedhama miti. Naannoo kanaa si ariina malee naannoo kanaa jiraachuu hin dandeessu. Naannoo kanatti atuu hin dandeessu. Maal gooti dhalli koo haati kun ijoollee ishiitiif jettee fuula namaa dhaabatte. Ijoollee ishiitiif jetteeti akkasitti ofirra gatteessee haati kun jechuudha. Beebifi mashii ilaali. Malkkuma ishii ilaalimee haati kun waan fakkaattu jechuudha. Isinis warroonni seera bulchitan poolisoonni jechuudha. Poolisootadha kan akkasitti annoo jedhetti akkam akka ishii isiniif taatume yeroo beelofte yeroo dheebottan akka ishii isiniif taatume beektanii haati kun ara akkasin goggodhinaa dubartoota jechuudha. Hin miidhinaa, haadha hin miidhinaa, shamarran hin boochisinaa. Meeqatu gola keessatti illee ammallee boo'aa jira. Meeqatu birrii isaallee nyaatamee ijoolleen boo'aa jiru. Meeqatu ijoollee irratti gatee kan deemallee rakkina keessa taa'anii kan boo'antu jira. Wayiin namaaf hin taatan, wayiin nama dhiistan hamma harka keessa nama galfattanitti jechuudha. Hamma dhaxxanii bakka sanaan nama geessanitti nama biraa afuu hin dandeessan. Wayiin dhiisaa. Haati kun itti cabdee bifuma ishii kanayyuu ilaalanii to'atoo gargaaranii maal ta'a? Boqqolloo sanayyuu itti dabalee otoo kenneefii jiraate maal ta'a? Rakkinadha jette. Maafatte jennaan rakkinadha jette. Rakkinni kun immoo waan baay'ee nama godha. Qoonqoon tuni waan baay'ee nama gooti. Maaliif akkas gochuu barbaachise? Maaliif haadha kana akkas gochuun barbaachiseedha? Dhugaa Waaqa Israa'el. Ara indabbara miidiyaadhuma kanatti mee waan gaarii biyya keenya beeksisa. Yeroo hundumaa ammina, yeroo hundumaa jallina, yeroo hundumaa walirratti ka'u, yeroo hundumaa waan meeqachuurra waa'ee biyya keenyaa mee waa'ee Itoophiyaa jechuudha. Waan miidhagu waan lalisaa tokko as baasa. Haadha kana akkas gootaniittu abeet Itoophiyaan amma yeroo duraa tokko jechuudhaniitiin ko Itoophiyaan akka baay'ee beela'aa jirti jedhe. Baay'ee beelaa keessa rakkina keessa jiru jette. Maalidha eessaa laalu? Miidiyaadhumarraa laalu. Wanti isaa Itoophiyaan akka malee wal ajjeesaa jiru, akka malee wal miidhaa jiru jedhanii kan isaan annoodhani waanuma addunyaa kanarratti faca'ee intarneetni fidee dhufee achitti annoo jedhe. Sila kanaafiyyuu armee kanaaf namicha akkana godhe kuni dhiifama gochuu fannoo jechuu qaba. Dhugaa Waaqa haadha waan ta'eef haadha keeti kanatti dararte malee harmee kana bicha miti. Dubartoota hundumaa deessuu hundumaa miite malee harmee kana bicha miti jechuudha kanatti miite. Kanatti akkasitti salphiste dubartoota hundumaati jechuudha. Kanaafi murtiin nama kanatti murtaa'uu qaba jechuudha. Dhugaa Waaqa. Baay'ee tokko na gaddisiisan dhugaa. Baay'ee tokko lapheen koos na cabe. Dhala ofiitiif jettee maasii namaa seente akkasitti yeroo ishiin annoo jettu ani ganaman arge jechuudha. Mubaarak Waaqayyo isaa eebbisu. Abbaa hiyyeessaati Mubaarakii yeroo hundumaa kan dursee dubartootas ta'e ijoollee biyya ormaa keessa jirtu warra bakkee biyya keessa jirullee kan qaqqabu yeroo hundumaa Mubaarakii jechuudha. Mubaarak Waaqayyo umurii kee siif haa dheeressu. Waaqayyo bara kee jireenya kee haa eebbisu. Ammallee jechuudha akkasumatti itti fufisiin jenna. Achittan arge jechuudha ijoollee babbareedduu qaxalee kana jala keesse yeroo ishiin into jettu jechuudha. Baay'ee tokko garaan koo na gadde dhugaa Rabbi. Inna Waaqayyo hunduma keenya gargaaru malee wanti jedhamu tokko hin jiru. Hubannaaf ogummaa nuuf haa kennu. Baratti hubannaaf ogummaan nutti irrate keessa jirra jechuudha. Baratti hubannaaf ogummaan nu keessaa dhabame keessa
jaalalatu dhabame walirratti ka'u wal balleessu wal ammeessutu baay'ate jechuudha dhugaa waaqa haraba Yesuus waaqayyo immoo armee kana bakka kanaa fuudhee iddoo guddaan akka ishee ga'u abdiin qaba dhugaa waaqa